Singgitan akkamittiin gara addunyaa aartii yookiin gara weelluutti dhufte? Wareegama wajee. Hacaaluu yeroo hundumaa
fakkii godhatteeti kan gara addunyaa aartiitti dhufte jechuudha. Gara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadda? Hojii aartii. Hojii aartii keessa wantoota akkamii irratti bobba'uu barbaadda? Wantoota aartii hunda keessa jiran. Uummanni Oromoo yookiin namoonni maal bukkee akka dhaabatan barbaadda? Akka meeshaalee muuziqaa na shaakalchiisan. Meeshaalee muuziqaa shaakalchiisuu qofa osoo hin taane mucaa kanaaf wanti guddaan hin malaaf. Yoo mucaa kanaaf haamilee taane hojii guddaa hojjisiisuu hin dandeenya. Aartii Oromoon jaallatu miti. Isa kanaaf mucaa kanaaf bukkee ogummaan qabu as keessa namoonni gurguddoon jirtu ogummaa qabdanii namoota hojii wal barsiisuu haa ta'u sagantaawwan gurguddoo irratti mucaa kanaaf heeruu haa ta'u namoonni mucaa kana bukkee dhaabachuu barbaadan mi'a tokko haamilee keessan mirkaneessaa. Waan baay'ee nama boonsuudha. Daa'ima ol adeemaa kana bukkee dhaabbachuudhaaf kana qofa miti. Namoota hedduu bukkee kan dhaabataa jiru. Dhaabbanni beeksisaa Masarat Dhaabaa daa'ima kanaaf hojii inni hojjetu keessatti jalqaba kana bukkee dhaabate tumsuudhaaf qarshii 50,000 laatee jira. Haal tokko haamilee keessan naa kennaaf.